Sagantaan Televezyiinii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaan tamsaasarraa daangeffame akka turu murtaa'e. Sagantaan Televezyiinii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaan tamsaasarraa daangeffame akka turu murtaa'uusaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Sagantaan Televezyiinii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaan tamsaasarraa daangeffame akka turu murtaa'uusaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa murtoo bulchiinsaa fudhatame ilaalchisuun ibsa baaseera. Sagantaan Addis Miraaf Televezyiinii EBS'n bitootessa 14/2017 tamsa'e odeeffannoo sobaa irratti kan hundaa'e uummata kan burjaajessuu fi shakkii kan uumu labsii dhaabbilee miidiyaa 1238/2013 fi labsii 1185/2012 tamsaasa haasawaa jibbiinsaa odeeffannoo sobaa ittisuu fi to'achuuf ba'e akkasumas naamusa ogummaa gaazexeessummaa hojimaata dilee gaazexeessummaa kan cabse hojimaata paaraa joornaalizimii kan hordofe ta'ee argamu ibseera. Dhaabbanni EBS waa'ee sagantichaa gaafatamee deebii kenneen sagantaan tamsa'ee soba ta'uu fi dogongora raawwachuu ibseera. Abbaan taayitichaa dhimmicha qorachuun sagantaan buufata televezyiinii kanaan tamsa'u sagantaan Addis Miraaf jedhamu akkaataa hojimaata ediitooriyaalaan sirreeffama barbaachisaa ta'e fudhatee abbaa taayitichaa hanga beeksisuu fi murtoo hanga argatutti sagantaan televezyiinii Addis Miraaf akkaataa labsii dhaabbilee miidiyaan tamsaasarraa daangeffame akka turu murtaa'uu ibsuusaa abbaan taayitichaarraa odeeffanne.